Yooyaa hordoftoota sagantaa keenya gaafa guddaa HTML irratti maal akka waliin baran ilaalleerra. Kanaafuu kan isiniin jedhe editerii nootpaadii yookaan atem yookaan taglaayinii shaanaa isin jedheera. Hangama kiyyaan atemii shaaneera. Kanaafuu sagantaa keenya guyyaadhaa itti fufnee isa kaleessa waliin ilaalle itti fufiisaa hundi keessanuu atamii kan banadhaati yookaan taglaayiniillee biyyaanatti ni beekan yookaan immoo nootpaadii ta'e editerii tokko keessaa filadhaati shaanadhaa isin jedheera. Kanaaf asitti kilik goona HTML barreessisa. Kuni editoriidha. Kanaafuu new file jettanii new file yookaan new window jettanii new window galchanii achi window haaraa isin fida. Kuni welcome ka jedhu irraa balleessanii duuba immoo asirra dhuftanii new file jennaan jechuudha. New file kan maal jedhamti untitled jedha. Untitled waan jedhu hundi keessanuu rename goone yookaan save gooneet keessarratti save goona. Desktopii illee ta'e bakka ta'e tokko irra gaadhaati. Har'aa immoo dookimentii kiyya HTML jedheet folderii create godha. Folderii create godheen duuba immoo maqaa faayilichaa kennaa jira. Maqaan faayilichi kennaa indexaa jennee index.html maal hojjetaa jira jechuudha. HTML hojjetaa irra waan ta'eef extension isaa .html waan ta'eef akkasitti barreessaati save godha. Save gootaniin duuba immoo kaleessa waliin ilaalle HTML yeroo jalqabaatiif yoo barra'u doc type keenya itti himneef yookaan gubbaa barreessee bifa kanaan deema. Kanaaf doc type barreessaa akkasitti barreessina jechuudha. Gaafa ani HTML jedhee enter jedhu akkasin naa fidaa jechuudha. Isin galee kanaafuu doc type ka jedhu gubbaa dhufa. Kanaafuu already nootpaadii ta'ee yookaan immoo atemii ta'ee editeroota keessa yoo fayyadamtan akkasitti gubbaa dhufa. Kanaafuu kana balleessee akkasiin raannaan ta'u waan ta'eef isa balleessee bifa kanaan ba'a. So this is declaration. Bakki kun declaration jechuudha. HTML lang English yoo ta'e kaleessa isin jedheera. Bakki kun yeroo baay'ee English yookaan language bakka itti ibsan jechuudha. Kaleessa immoo HTML yoo asii baname eessa cufama? Dhumarratti cufama. Kanaafuu sequentially hojjenna jechuudha. Bifa kanaan ilaalchanii jirra. HTML asii banan asii cufama. Head ka jedhu asii banama. Kanaafuu metadaataan keenya asirra taa'aa jechuudha. Metadaataa asirra taa'aa. Taayitilii asuma keessaa. Kanaafuu eessa cufame asii cufame. Yeroo cufamaan hin beekna. Leezaan greater asitti gooneet head jennee barreessine forward slashing kun jiraatu qabaa jechuudha cufamuusa. Banamuun isaa immoo leezaan fi greater isaanii gidduutti head jennee banna. Erga inni banameen duuba immoo asii cufama. Taayitiliin hojii isaa taayitilii ibsuu waan ta'eef taayitilii asitti baname asii cufamaa jechuudha. Kanaaf bakka kana ilaaltane maal jennetti kenna taayitiliin wanta kana HTML tutorial jenna. Tutorial jenneet save godhan. Save taa'eera waan ta'eef already amma save qofa goona. Kanaafuu eessarratti akka inni bahu waliin ilaalla HTML tutorial. So headiin keenya asitti cufame yeroo HTML barreessitan structurally taa'aa jechuudha. HTML taa'ee achiin duuba maaltu dhufe headi dhufe. Headiin immoo nested attributiif jala qabaachuu danda'a. Akkasumallee elementoota keessa qabaachuu danda'a waan ta'eef attribute fayyadamuu ilaalla. Elementii HTML maal akka ta'an ilaalla kaleessa YouTube jalqabaa san keessatti ilaaltanii ta'e yoo ilaalin immoo
gara roosif akkaadaamii jedhu sanitti deebi'aati ilaala. Achitti tiitoorii irraa kenneera sheerii isaati dubbadhe waan ta'eef har'a immoo piraaktikaalii olii waan laalluuf as dhufneetu boodii keessatti waa'ee maal ilaalle boodii keessatti wanta baay'ee barraa fakkeenyaaf waa'ee heedingii baranneera. Headingii gochuu barbaadame H1 gaafa gootan achi H1 ni kenna cufuu qabna asitti. Isin galee H1 achi cufna gidduu isaatti garuu boodii kana keessatti yookaan paartii kana keessatti maaltu barraa wanta akka headingiitti nu tajaajilu. Fakkeenyaaf HTML jennee ramti waa'ee roosif akkaadaamii mata-duree yoo ta'e roosif akkaadaamii kan headingii tokkoffaa godhan. Isin galee jiru headingii tokkoffaadha. As jalatti immoo paaragiraafiin boodii isaa jechuudha. Waa'ee roosif akkaadaamii barreessuu barbaadan paaragiraafii gootanii as keessatti immoo waa'ee paaragiraafiitu barraa jechuudha. Kana balleessa si'a lama dhufu si'a tokko qofaa asii banamaa jechuudha. Kanaaf maal jennaa roosif akkaadaamii is academy is a private company that works on computer programming. Sini asitti cufan paragraafii tokko. Paragraafii barreessuu barbaadan taanaan as dhufneet akkas gabbuunee waan barreessuu barbaadan as keessatti barreessina bifa paragraafii tokko. Paragraafii biraa asitti barreessuu barbaadan taanaan P gooneet asitti P gooneet itti fufeet barraa jechuudha. Sini galee jira. Paragraph lammaffaa jechuudha. It is a company that eagerly working to improve, computer programming skill, computer programming skill, programming skill. Okay. Programming lammaffaa jechuudha. Asirratti immoo kun headingiidha. Headingii kan output isaa ilaallaa jechuudha. Kanaaf save gootaniitu eessarra deemtanii asirra deemneef eessatti save goone HTML kan jedhu asirratti jira. Kanaafuu browserii keessan irratti open gootanii jechuudha yookaan open with Firefox or Google Chrome or internet tokko keessaatii yookaan callisan defaultiidhaan maalu jira internet explorer jira garuu ammoo Google Chrome ilaaluu barbaadu waan ta'eef isi roosif akkaadaamii eessa keessatti jira desktop HTML index HTML isi bifa kanatti immoo dhufe. Kanaafuu inni kun boodii keessa jira jechuudha. Kaleessa boodiin maalidha hojii isaa wantoonni asirratti display ta'an boodii keessatti barraa'anii wantoonni title isi HTML tutors HTML tutors okay akan mul'atuuf isin godhuu barbaade kanaafuu HTML tutors kan jedhu eessa barreera you welcome asirratti ilaaltanii jiru look asirra laala HTML tutorial jedhu as keessa boodii keessatti wanti barraa'u
browserii irratti asii ba'aa jechuudha roosii fakkaatan. Kanaafuu garaagarummaa yookaan effektii isaa ilaalla. Effektii isaa gaafa ilaallu asirra dhufneet H1 jechuun heading 1dha. H5 yoo gootan bakka inni 5 ta'uu qaba. Gosa tokko ta'uu qaba. Gaafa dhufnee ilaallee refresh goona. Refresh gaafa goonu yookaan refresh gaafa ilaaltanii jiru garaagarummaa isaa. Garuu headingidha. Headingi xiqqaadha jechuudha. Isi xiqqaadha jechuudha. Ati outputii isaa asuma ilaali. Paragraafii isaa asuma jira. Outputii isaa asumatti gaafa ilaaltan H1, H2, H3 akkuma jedhuun xinnaataa deema. Diqqaarra gara guddaatti diqqaataa deemaa jechuudha. H1 guddaadha. H16 isa xiqqaadha. Fakkeenyaaf H5 ilaalla. H3 gaafa ilaaltan heading 3 jechuudha. Gaafa 3 ilaallu asirra dhufneet refresh gaafa isin gootan hin guddatu kan duraarra ni guddata. Kan H5 irra jira jechuudha. Kanaaf akkasitti hordofaa gaafa immoo 6 ilaaltan 6 baay'ee xiqqaadha jechuudha. Baay'ee xiqqaataa deema. Bifa sanitti ilaalaa outputii isaa asuma ilaalaa jechuudha. Ilaaltanii jiru. Baay'ee xiqqaata. Kanaaf akkasitti hubadhaa. Kanaafuu waan irra gooneet outputii isaa ilaaltanii kanaafuu guddaa ta'aa dhufaa. Bifa kanaan hojjennaa jechuudha. So viidiyoon keenyarraa waa'ee headingiitii fi waa'ee paragraafii ilaalleerra. Paragraafiin akkaataa paragraafiin barreessinu paragraafii tokkoof lama jennee akkaataa ittiin barreessinu ta'u HTML yookaan gaarummaan HTML koodii isaa baay'ee hin cimu. Baay'ee salphaadha. Istaatikiidha. Daatabeezii wal qabatee jiru. Gaafa inni daatabeezii wal qabatu bifa kanatti sirreessina waan ta'eef waliin ilaallaa. Guyyaa biraa immoo koodota biraa waliin ilaalla waan ta'eef har'aa sagantaa kana isin tokkoon kaaletamaa isiniin jedhee waa dagaleera. Taagii tokko yookaan elementii tokko irra hin dabarru tokko laallee fi'eetu dhumarratti peejii guddaa weebsaayitii guddaa hojjenneef waliin mul'ina waan ta'eef viidiyoo keenya roosiif akkaadaamii jedhu kana saskaabe don godhin biraan darbina. Viidiyoon kun gaafa saskaabe godhaa deemtanu sagantaalee haaraa nuti postisni goonu akkasitti isin dhaqqaba waan ta'eef barnoota waan xiqqaaraa jalqabaa uma xiqqaa isiniif fakkaatu it is basic for now. Garuu gaafa guddataa deemu isin waan ta'eef jala jalaati hordofaa jala bu'aatii HTML keessatti koodii tokko yookaan taagii tokko waan beekne waan tokko barreessuu waan dandeenyeef taagii hundasaa mataa beekuun hin barbaachisa jechuudha. Inni biraa immoo kan laalle istiraakchiraalii barreessuu isaa. Istiraakcharii gaafa jennu asitti gaafa HTML haga dhumaa jiraatu bodii keessatti wanni biraa jiraachuu danda'a. Wanni biraa jechuun taagiin biraa yookaan elementiin biraa jiraachuu danda'a. As keessa inni kun heading waaniin elementii biraati. Kun immoo elementii biraati. Asuma keessattuu H1 jenneet gaafa goone yookaan liinkii barreessuu gaafa barbaaddan inni immoo atribuutii jedha. As keessatti gaafa barreessuu barbaadan eessatti isa as keessatti bakka kanatti gaafa barreessan inni sun atribuutii jedhama. Maalitti elementiin jira. Elementiin fayyadamu isa kana. Isa if danda'ee dhaabbatu kana. This is another element. Bodiinuu elementii biraati. Garuu elementii tokko elementii keessatti barreessuu dandeenya. Elementii tokko keessatti immoo atribuutii barreessuu dandeenya. Atribuutiin kanneen akka liinkii fa'aa, kanneen akka istaayilii fa'aa ilaalla waan ta'eef akkasitti sagantaan tokko isin jala darbinii roosiif akkaadaamii liinkii amma isin mul'isan kaa'amaan gadii kanarratti saskaabe gochuu hin dagatinaa. Nu bira dhaabbadhaa. Alla isiniif jira. Isinillee naaf jiraadhaa. Nagaan naaf jira.